لا بيس فوتو اصلي اصلي. وانا دوت مقالات في مرة والله. Bugalawate. Abdi daa'ima gante bareetti bade sare kai barbaad. Wallah mucaan tun waa takka taate situ itti gaafatam. Deema ايش gizii jirtu جبت fin. Karaa badde. كرا ولا له Akbatum bet bari. هو مناباتت وفينا نتا ودينا يامتي. ايه فجي هاي بقى خراب بيتو ده. أما نجيب جيب خراب ولا له. اما انا كم يتمين مكن لا ما نركي. بكام من جل جرتم Abboo silkii harkaa fudhatanii fiiganii akkas jee. لا ما سافرنا كاغول مين مكن بالبل انا كم جرتم بدنا كفتنا كونغ بويه. ايه بالبل Waan akka wannoo fa'aa erguu fi asirra waan akka utuma ija kana faantii diimaa kana faantii siqiree. Eh? Waan akka uffata jalaa kana yoo dhiirri bitee kennaa namaa kenna dubartiin iddimeelitti Ufata jalaa situ bitaaree yoo bitte. Ayyibaa siifan balaa rabbii gadi buuse antee likkiin qabu. Egaa hin bibirrita yoo jette hin tuqamne 00 Bahareen hin dhiisne. Oh. Laa sobata Ameerikaa jirtullee kun alaabaa baareen barreessaa jirti amma. Samiiraan Ameerikaa jirti. Hin soban hundi dhugaa miti. Samiraa Dura eebbisuu. dhugaa ta'e amma ijoolleen an beekullee alaabaa baareen barreessaa jiran. Hin soban. Lakki baay'inni jira. Shamarree akkuma dawlaa arabaatittuu baay'inaan asif Dubaay jirti. Bahareen hin jirti yaa. Miliyaana. Bakka boru lubbuyyee amma karaa badeetti fakkaate boru lubbuyyee sapiraayis goonuure. Sa'aatii nu qabi kaa. Sa'aatii makana goodamu. Sa'aatii si mijaa'u wayii sa'aatiin illee dalagaa amma sa'aatiin kun firiidha naaf illee. Wallaahi. Wallahi magriba irratti. Sapiraayis goona. Doktor sarpiraayis goona. Dirqama. Hamileedha. Hamileedha. Taa jedhuuni. Yoo achumatti ergee fi achumatti abdiin fa'aa godhanii foo. Aslii kiyya gurraacha garaa adii jettee si faarsitiin. Itoophiyaa matti haa godhanii fi bakka manuma isii banne. Yookiin Hin danda'ama akkasitu bareeda akkasillee bareeda. akkaawuntii qabdaare sapiraayis goona ittiin himu. Tulullee itti godhi gaa abdii tulullee gaafadhu. Abdii irratti ergaa fi Abdii irratti. Sa'aati jiraami bira. bakka abdii bilbilee sapiraayis goona. Bakka akkasuma. Yallaa boruu sa'aatii kanan dhufa. Sa'aatii kanaa toora jiraatte. Boru yoo jalatti boru mijatin illee ammaan abdii hin dubbisaa gisee laayib irraa ba'e iftaan yookiin borgoo. Boruu itti mijata kalaas isiin illee yeroo hin qabdu achii beektaa gad deebiti muraasa qabdi. Fed. Gara biyyaa gad deebiti gaama wanni isii tokkotu waraqaa isii tokkotu tursiise beektaa paaspoortii nama hin jiru. Kaniif turaa jirti tahaa jirti. Warra bira deebooddi. Warra bira gad deebiti waraqaticha paaspoortii fudhattee jenna. Maal qopheessuu fi feeta? Maal qopheessinu? Ana danda'amaafi natti hima obboleessa kee kan gafaati. Keessaan sitti haasaadha halaas. Waan akka wannoo fa'aa erguu fi asirra waan akka utuma ija kana faantii diimaa kana faantii siqiree. Waan akka uffata jalaa kana yoo dhiirri bitee kennaa namaa kenna dubartiin iddimeelitti Uffata jalaa situ bitaaree yoo bittellee amma uffata jalaa tamma maali mana maali tamka uffata jalaa bittu ati. bakka hambirri ergeettiniin ati ordar gootaree abdiin bitee hageetu. Amma uffata jalaa maartu siyaachi jette musaa kana. Kararra si kaayu biree. Aynat no jala saarfanne. Yala. Namni gisee fuudhu maaliif jaala abbaa godhata beeyta? Akkaataa gisee gola keessa ol seene mushurraa halan jettee abaxxaru haa gorsuuf. Jaala abbaa jechuun kan gafa akkasii bar hin agarre baadiyyaa kanatti baatirii itti ibsaniitii wayaa yoo isin ofitti marattee ciisaa jiraatte roobii kanaan hudduu isii kana keessa itti kennanii dur amma hafe malee mirgi wal qixa yaani. Dur akkasii qaba. Wanti bakka dhiira jechuun goofta akkuma ol seenten. Yoo dura soogatu yaada qabaattee lewati takkana ala roobii kanaan dabbaa isii kana
dhuk itti goon achumaan rifattee ono jedhu. obboleessa kee dhagaye shamara harargeeti arsiisee tamu shamara harargeeti oo dhaye kabalaa na qabdi Laa lubbuyyeen jirtu. yoo ani afaanuu seeraan inaas ofneeyyuu of kabaji naan jetti yar of kabaji wanni na see ta'o asumatti na jijjiiramti intu waan lubbiyyeen sodaadha dhugaa yoo walitti himne alangee maalii jettu Dhagaan turi keessan na barreesse ayyee. ni yalla akkas tuna jira deemacha dhaqe keekii si murani Eh? laabi fotu asli Wanda tu wajib magala ka si karaa wallahi. nu galaabate Abdi daa'ima gattee bareetti bade sare kai barbaad. Wallah mucaan tun waa takka taate si tutti gaafatamu. Deema Eessa jirta? Karaa badde. karaa wallaalee tokkotu beektani oo manaa baateet Hobi na rada wanda na yante. hayyee amma naannoo kam jirtamee nama kenn bakka namni jila jirtamu Abboo silkii harkaa fudhatanii fiiganii akkas jee. lama maa safari nagaa godha mee nama kenn bilbila naannoo kam jirta hayyee bilbila nama kennime taa'u jiru no suuqa dhaqe suuqa nyaannu san jira no suuqa dhaqe dumaashi hello Mucayyoo wantu neessa jirti loojii dibaabee moo hordofaa loojii hordofaati bakka bajaajii qabattee gara addababee gabbaatu addababee caaltaa baatu gara addababee caalu jamoo jira bajaji yaabbisi jedhin Aishaaye bakka bajaajii yabbadhu addababaa jedhiti addababaa jedhi bajaajii yabbadhu bee warri bajaajiin beeka Dhallaa keessa ka'ee akka osoo isin hin dhufne laaluure abdi moo badhee finna kabira. yaa bajaajii yaa qabadhu kun loojii achi jirta jedhe achuma qabadhu ka jamosoos jedhiti addababaa jetteetuma achi jira deeman jamosoosti jira ayyee deeme dafi qabadhu bajaajii ayyee doktor barreeda mana obboleettii biraa baate Eshi. amma bajaajii yaa qabattu Miira keessa galtee baate biyyeen naa nyaattu ganama sirbaa fi turre. malka amma wannaas ramee sirma ture No waartee furii malee. wallahi maasha allah Maqaa rabbi artistii guddaa finnee fi maal godhammee jetta. Big artistii buleessa biyyarraa finnee fi oromticha sikkoo mandoo kana itti bannee fi waartee furii ma jirti isaata maasha allah ganama horii dhageettan gisee waartee furii lubbuu yee sirbitu mee jirtanii as jara. mee Warri biizoon ganama- irra Dhageeffata. Akkasis mara- Kuma tokko dhibba tokkoo kun haga lubbuu yee dhuftu. Profaayilii kiyya kana jala linkii gattu qaataniin yuutuubii kiyya sabskiraayib godhaa kuuta. Yalla faamile kuma shantama nagaacha kuma galuu ka'e nama kuma shan qofa ta'u. Deemaa guddoo ishee namni kuma lama dhibba lamaa kun keekii murra. Kuma shantamatti keekii murra. doktor kee barbaaduu naannoo kana jirtu keekii lubbii haarawa ta'uu qaba Itti murree yuutuubii kuma shantamatti murra waan ittiin ifaajiniif. Follow sabskiraayib godhaa kuuta deemaa namni kuma lama dhibba lamaa kun. adaamaa moo Zero xanyi miti asraa siddistii hayyee amma nuti namni sadii kilaasii takka birrii kuma birrii dhibba sagal moo waan akkasiitiin kireeffannee gallaa kilaasii itti aanu immoo sarbisii ta'e itti aantu jaartii galaa beeyta ilmoo qaban hayyee ilmoo qabanii inni guyyaan wajjin baarellaa baataa oola isillee nama katamarraa magaalaa gale kana eda o'i kun tamacha'e baadiyyaarraa dhufte baadiyyaan kun qorritii miti qorra keessaa dhufte. Xiqqaasha coraan beeke eeyde dhabde inni guyyaa. Qansiraa kana bar guyyaa baarellaa baataa oolte halkan bakka jirtu of hin beeytu. namtitti moo inni
Abi ama dalagaa humnaa namni dalagu halkan inni nagaa rafee bula osomaan duratti gubateen dhagahu. Hayyee. Inni guyyaan waliin baarellaa baataa oolaa halkan gaggabee rafa. Isi haala ilmoollee taatu hin nyaatti hin dhuydi jireenya baadiyyaatti gara magaalaatti galte hin barbaachisee natti fakkaate beektaa. Hayyee. Amma asuma isiin dirra gara gaggalfattee itti rarraanan taraa takka marfee waraan. Hayyee. Amma juwaan edaa isiin miira keessa hirtiin fixanne abbaa ibaluu jetteen maqaa daa'ima maqaa dhooftee nama daa'ima san maqaa hin dagadheen. Daa'imni hin kaatii hin dabalattaa jetteen. Guyyaa baarellaa baataa oolee na qalattaa jedheen. Amma nuti dura ka algaan Itoophiyaa sun kun algaan moofan qaxat yaada masadiin ka guyyaa baarellaa baataa oolee akkatti dhageeffannu. Sanuu kilaasii wal keessan manni gariin bar maskootii qabamee takka Itoophiyaa sun. Padura maskootii jalatti hidhee nama sadii maskootirraa wal darbaa akkatti dhageeffannu. Gizee inni guyyaa baarellaa baataa oolee na qalattaa jedheen kolfa nama sadii. Akkasitti warri kiraa mana dhufe lamin gibbiitti rabbi shallaachuu minaamin nuun jennaan sodaannee gadi cal'ifne ofirraa yoo tarreef maqaa adamaa dhufna. Akkasii dhugaa jettee ammallee ima jira wanni akkasii ollaa wal dhageeffatu sun wal dhagayuun sun. GPS signal lost. Itoophiyaa jaarsu malee akka fedhatti bar jaartii dhungachuu hin danda'u mana tokko tokko. Baadiyyaa galuu wayya kanarra nagaya amma nagee cufattee haxanaan danqarattee akkatti mukaan danqarattee algaa mukaa kan ijaartee fi gogaa loonii itillee irra dhaftee yoo feete madab irratti. Duraan si doktor warri kaayroollee amma dabartee malee duraan gurfaa takkatti keessa nama jaaggalan jaani jaarsaaf jaarte. Wanni akka warra kaayiroo wajjin bunyiru namni kaayiroo wajji galuu dhiisii walitti hunduuf. Duraan waggaa shan jaa dura. Bane waggaa shan jaa dura ban rakkata bar baatii doolaara kudhan goo kiraa mana mana namni doolaara 100 qabu war baatii lama bashannanee jiraata biyya kanatti. Yoo san innaa wal keessan galle. Wal keessan galan wallahi amma jireenyi qaalayeetiin kiraan manaa doolaara 200 300 nutti gale malee jechuu. Hangaa dura biyya kana dhufu timaatimiin kiiloon birrii takka dinnichi shunkurti. Kiraa manaa birrii biyya kanaa namni laatteen 200 kafala 200 jechuun birrii Itoophiyaa birrii 900 sagaluun gahu 8. Nagaa gamtanii bara mallee malakka biyya arabaatitti nasaadha bakka Rakkasa kaayiroo. Amma hin qaalaya garuu ammayyuu homaan jiru akka jireenya biyya ormaa biraati amma fakkeenyaaf kilaasiin akkanaa tuni jaarsaaf jaartii yoo kilaasii akkanaa kana galte fakkeenyaaf amma kun doolaaruma 50 fa'a. Jaammo. Nasaa galle. Okay, amma kilaasii saaloon tokkoo fi kilaasii lama faa doolaara meeqa? Amma manni biyya kun guddaadha laalaatti seenaa achi laayibirii jirti sagalee waliin dhageenye waa gafere kana si'ii kana isaa seenaa faatti seenaa yoo ala jiraata hin dhagani beektaa guddinarra. Manni kee guddaadha? Kan dhagaya nama kun ho'iin laayibirii jirta wal dhagaa sagalee isii dhagaa jirta kolfaa jirti kun illee asii iyyaa jirame waliin dhageenye. Masha Allah. Hayyee? Guddaa moo xiqqaatu sagalee waliin dhageesse bilee tilmaa. Guddaadha. Tobo yoo jettan immoo tuu dhaqaatiin ilaala farchii qora akkasii laayibiirra jirtu hin jirre abbaatamaan wajjin yaadannoo biyyaa waliin kaasanii waliin booyaa jiranii jiru. Mee viidiyoo irra qabe akkam dhaqin ilaalla akkanumatti bakka ishiin teettu. Maal jaartii doktora Dabbaa laaluu barbaadda erbee deemi lubbuu ilaali ka jaartii baareen hin biraa jiru. Kana oofta amma lubbiyyeen tama abbaan arge laalu. Kiraa manaa mati qorutti dabale doolaara 100 fi homa nuti gachan 110 doolaaruma 100 yaa ammallee. Doolaara dhibbachuun wallaahi baay'ee rakkasa dhugaa rabbii Obbo maasha Nasaa galan yaar nu bira bara. 15 birrii Itoophiyaa. Kiraan mana kilaasii. Wallaahi rakkasa si. Nu Doolaara 350 dhibba fa'aa kafalaa bar doktora itti. Itoophiyaatti moo?
Do amma garaagarummaan jiru kan duraan doolaara dhibbaa saniin bar kiraa manaa kafalattee keessaa uffatteeni ittiin nyaattee baatii tokko yaaddoo malee jiraatta bar. Asii biyya keenya kanatti amma kiraayii manaa hin danda'an. Kiraayii manaa 80,000 kilaasii 2 Bahareeni widdiidha akka malee. Wallaahi lazim. Nuuroon amma akkanatti hin taatee amma gaafa lubbiyyee fi ittoo akkamitti yaaddoo kana. Kiraayii manaa. Akka ofii galtu sana ofirraan dabaltee galchitaree hin fuudhumaa? Hin fuudhu walirraan. Walirratti 100,000 kiraayii manaa ji'aan kafalaa kam daladdaree qaisii kafalamoo kiyya kafalamoo jiruun akkam yaaddu. Birri 100,000? Birri 70,000 80,000 wayi doolaara riyaala 2,000 jechaan akkas. Birri biyya kanaa birri 200 akkas 210. Birriin biyya kanaa 210 Itoophiyaa birri 80,000 akkas. 80,000 wayi. Amma lubbuyyeen osoo dhufte meeqan dhala dibaatitti? Isiin amma gaa yoo kontiraata ka daladdu ta'e birrii dhiqqa haga 40,000 yoo ka ala daladdu firii viizaan daladdu ta'e haga 75 akkasiin dalatti 80,000 warri afaan amma beeku nyaata beeku maal beeku kun. Indee wanni isiin daladdu kiraa manaatu hin qabu akkasitti. Eegaa 75 200 yoo ka 80 yoo ka argattu kiraan manaa 200 asitti biyya kanatti 200 jechaan kilaasiin 2 kilaasiin dirikoo 2 birrii biyya kanaa 200 sun Itoophiyaa gaafa zooru 80 akkas. Yoo gaachoon taane sii galee walitti aggaacanii akkas mana guddaa nama afuriin akkas yoo fudhatan malee kilaasii kophattiin ulfaata sii galee Bahareeni. Faaxee kana walitti guurtee biran ta'e ture dima. Faatee akkasitti illee gaama faatee wayi hundi waraqaa qabdi. Faateen ala jirtu bar faateen dalagattu faatee ala jirtu sii galee kaman laga qabdu. Kamana kontiraataa jirtu. Mana xalabaati akka warra suurii sanitti hin bachiiftu rema. Mana ooftamma iddeena na qabe. Wanni bachisiisan maali ante? Jechuun kiraa manaatti haa gargaartu. Seera ala kaa kun maal faateen ala jirtu. Maal ala jennaan haxxin irraa dhutaaltee ati bar faateen ijaan qabdu sagalee dhiiraa dhageena. Faateen Bahareeni alamaa qabdi. Faateen Bahareeni bar faatee 00 dhabar kan tuqamini bar. Dingilli bar miliyaana. Dubaraa gata jetteetuma baatee tarti. Akka faatee Bahareeni ka intinii keessa argattu hin jiru barasi akka biyya Arabaatettu. Maali? Private akka faatee biyya Arabaa keessa Bahareeni